Innagam jirtu jirra jala jirtu qeerroon shaashoo jirtu qeerroon ajjee jirtu qeerroon shaallaa jirtu eessa jirtu innagam eessa jirtu innagam duuba sana jechaa jirtu ijoollee gocham jirtu gocham matakkan jirtu ijoollee Hacaaluu sirriitti fakkeessee jira. Namoonni hedduu iddoo guddaa fi beekamtii guddaa ittiin argatanii jiru. Hojii Hacaaluutiin waan gaarii yoo hojjanne akkanatti yaadatamna. Jolle biya koti ya jolle biya koti hunduku haro koti ani malam godere malum gochudi dere ya Muhammadan deyu ya Muhammadan deyu kana jala mal goduf tinnas gabare gudda Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo torbaan kana miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa irratti namoota hedduu ajaa'ibsiis haasaa guddaa ta'e qabadhee dhufee jira. Kana qofaa miti akkuma baratame viidiyoowwan bashannansiisaa fi barsiisaanis akkuma eeggametti jira. Haga xumuraatitti na wajjin tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa gara viidiyootti. Kun gara kanaatti. 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 Yaa Waaqa ijjiirtee nuunis nu ijjiiriin. Namoonni ijjiiran barbaadda koomentii irratti haamiidhaa barreessaanii. Ilmi namaa akkuma dhalatetti hin taa'u hin jijjiirama guddaa agarsiisaniiru. Aba, hello. Sama. Ani mana tadi adusti. Ya adusti. Tasti dibasau. Dibasau sti. Andi sih mas batu bermana mai kanisum. Terlalu ande badi sistem no gab tu shali terlalu negara immalas malam adrak nabbar adarraksh. Andi sih mas bermana mai kanisum mafti. እኮ አደረግሽው አይደለ አይቀነስም በሲስተሙ ክርክር አስፈልግም ገብቶሻል ቶሎ ሂሳቡን አንጫ አፍጥኝው አረን ያንሽም ሰቶ አባይልኝም ስንት ነው ያልሽው ስንት ነው ያለው አምጪ እስቲ ቻው ኖ humnaan gurguratee jira namatti tola hedduu nama bashannansiisa mudannoo guyyaa ayyaanaa jedha. Goba makam jirtu naga jirra akkam abbe nagartu naga amma la kuma keessanii tokko qamma seetaniyyuu maal gochaa ture ziipi tokko duuse wallahi abbe maal taata maal gochuufi finjaa fedhe maal fincaana sitti fincaamu maal taatan sin oyla finjaa fedhe ziipi koddosa wallahi abbe booddee laala injiru abbe injiru deema guyyaa ayyaanaa mudannoon akkana hedduutu nama mudata maaliif yoo jettan guyyaa ayyaanaa namni dhugaatii garagaraa dhugee waan machaa'uuf mudannoon akkana nu mudachuu danda'a kunis isuma agarsiisuu fi haadhatu na guddise abbaan keenya daa'imummaatti nurraa du'e so
waan naman ilaalee akka fakkeenyaatti wajjin guddadhe haadha koodha waan taate yeroo baay'ee namni amma dhiiruma waan ta'e qofaadha dhufee danqabinaa yeroo jedhu no jedha. Dubartoonni sin danda'u jettee amantaa? 100% jedhee kanaaf jedhee san yeroo baay'ee waan haati na guddistee fi ilaalchi koo yeroo baay'ee tarii gara isaaniitti. Kanaaf si jaallatu laata dubartoonni? Sobdeen wanta keessa goyoon Of ajjeesuun yookaan du'uun Itoophiyaa keessatti akka danda'amu labsii seeraan murtaa'e. Itoophiyaa keessatti namni tokko du'uu yoo barbaade ogeessa fayyaatiin gargaaramee du'uu akka danda'u mirkanaa'ee jira. Oduu bal'inaan mootummaan keenya mootummaan Itoophiyaa ganaa asiin booda muka irraaf darbuun haadhaan of ajjeesuun summii liqimsuun fooqee irraa utaaluun hafee jira. Bakki itti duutan isinii qopheessinee jirra koottaa ciiq jedhaa du'aa jedhee jira. Sanyii dhiiraa arjoomuu fi kutaa qaamaa arjoomuun iddoo ogeessa fayyaatiin deeggarame labsii mana maree bakka bu'oota ummataatiin mirkanaa'ee jira. Kutaa qaamaa namaa kennu sanyii dhiiraa arjoomuu akkasumas du'a ogeessa fayyaatiin deeggarame. La ጥንቃቄ of eeggannoodhaaf jedha. Laalame laala akka tarkaa fudhatee jechuudha. Karaarra dhaabannee yeroo moobaayilii fayyadamnu bilbila yeroo fayyadamnu of eeggannoo guddaa godhuu qabna. Akkanatti nama harkaa fudhatan waan ta'eef yeroo bilbila karaa irratti fayyadamtan of eeggannoo guddaa godhuu qabdu of eeggannoodhaafi. Na sirbii gaafatiin jedhu sirba kee kana nin jaaladhe nin sirbaatiin jee ni beekaa takka. Nin jaaladhaa naa sirbi ni ja'aa naa kannii waan jedhu takka maqaa dhaheen beeku. Inni fuuldura akka sirbuudhaaf fedhii qabu ni beektaati takka waan akkanaati biratti kaase. Nin beeka gaa'ee bar sirba isaatis na bira sirbeetuma ifiifis na sirbisiise. Aha, inni sirba ni qaba inni fi fuqa itti qophaa'aa jiru qaba ture. Ni qaba hedduu qaba. Sirba isaa keessaa ka inni na qalbii na fuudheen sitti himu. Hangaasu waaqa hangaatee jiinii qoree baasanaana shukullee bontuu sabaan boontuu hoshaa goyyee wajjin dhiinnaa kaja'u. Kun sirba isaati kasha goyyee? Isaati. Ifumaa kun sirba babbareeda qabeedha dachaati. Dachaas akka inni sirba kiyya san jaalate caalaa sirba isaa kanan jaaladha. Walaloo yeedaloo weellistoon yeroo baay'ee waliif kennu beekamaadha. Kun waanuma beekamaadha. Artistoonni iddoo guddaa irra jiranis waliif kennu jechuudha. Wanti inni baay'ee komate dachaas akkamitti osoo na hin gaafatin fudhataadha. Akkamitti itti fayyadama jedhee jira sirriidha. Dachaasis sirba baay'ee akka qabus dhugaa isaa waa'ee isaa akkanatti dubbatee jira. Sabrina Jamal weellisa dachaas Oromoodhaanii sin barbaadu sin jaalladhu sin fedhu maqaa koon dhayiniitti jette. Miliyoon dirribaa garuu tuun gaafadheeti suma tokkoon ishinaa jetti. Ija hiyyuun sukkuummattu dhugaan jechaa jiram aniyyuun barbaaduuf malee maalan godhan sangaa kanan coomseetanii gurguramoo coomseetan qaleetan kiiloodhaan foonsaa gurguramoo maalin itti godhan kana daawullaa kana kaayyoon qabamoo maalittiin jette. Waggaa 40 kaayyoo du'aa qabda moo maanyi giifti saaxinii qopheeffadhu ka kana caala adhaltuudha moo maaloodha meestii kana caala dhugaa rabbii kana caalaan deessu bakka hudduma ishee agarsiiste malee kanaan booda dhugaadhaan fayyaddu intalli kun awwaanta sen jibbiteef hin beekon mucaa shabalaa kana argameeti moo sayyuu dachaas Oromoo ara gudi qalladaniiru amma dubartoonni eeruma yuu jibbaa jiru shamarran nan kaayin jechaan jiraam. Sirriidha shamarran isin akka dhiiraatti miti yeroodhaan heerumuu qabdu. Waan fi wallahi abduseetti heerume tamma. Maaliifi? Minu nakno taagba wallahi waggaa shanii booda waan ofiin da'uu dandeessu. Maal da'uu dandeettu inshallah ati haati da'uu dandeettu dhanii tene tikeetti muranii kamaayxanii kiyyaasi kennanii jiran moo akkam maagula. Eewutan gafa haadha faateef si keessaa fajjira. daa'ima siin daa'ima. Ramana faraddu kamaan tukutaa waliin qooti. Haadha faatee TikTokiin erga dhufee waggaa 5 6
እና ወጋጃ ኡሙሪ ሼ ዮ በርተን ቲክቶክ ይረት ወጋጃ አፋ ከነ ሼ በራጅ